achatti uf guddisaa jechuudha. Ila. Okay, waada tokko si gala. Akka fakkeenyaaf laa anaa fi miyan yaada feemasii hunda bira waan jirti man ijoollee Amaaras Tigrees waaqa Oromoo qofaati. Even Araba fakkeenyaaf ijoollee afaan Arabaa walii galuun baay'ee jira fakkeenyaaf warra afaan Arabaa hojjetu wal geemii wal hojjetu Eertiraan jirti kan aappii waan ta'eef kan addunyaa hundaati. Kuni TikTokii kanarra amma ijoollee baatitti I mean halkanitti akka taphattootatti akka taphattoota kubbaa miilaa kanatti halkan tokkotti doolaara 10,000 warra dalagantu jira kaampaanii walii galee. Amma warri giiftii gurguddaa akka bishaanii yaa'uun warri live pro qabu bakka kanaan pro argite live pro ijoolleen qabdu hundi isii sarraatanyaa kaampaaniiti. Warri leenci akka illii kun gabbuuf akkamii maallaqa higgawattii kan argite maallaqa seeraan ala addunyaarra marmaaru kana asirraan dallaaltonni addunyaa kunniin jaraa kennee kaampaanii walii galee kara mootummaa kara seeratitti deeffata daldala addunyaatti deeffata sigalee amma kun iccitiidha isin waan warra kaampaanii taataniif dooktorii isatti baara dhugaa rabbiiti. Galatoom information baay'ina eeywa amma geenna namni koomentii jalatti nama arrabsu malee waan akkasiin beeku sigaleemi faayidaan nama sanii maa inni tokko beekamtii itti argata lama kara deeman akka keetii miskiinni kun waan warri sunillee jaalateetuma kennuuf see kennaafi sun gabiisatta ariyo Galato sigalee warri daldala gurguddaa waan amma Ameerikaa keessatti gurraachi irratti wal ajjeesu kana naannessu. Okay. Kotorbaantii gurguddaa addunyaa naannessu argite asirratti qaxaree deemtee giimii taphattaa giiftiin kun akka bishaanii sidduudha waan kana maddi galii isaa TikTok irraani zooreetiniin maallaqni sun bakka irraa dhufe akka mootummaan sin gaafanne argite TikTok irratti deebi'a amma si galeemi. Wanna baay'een argadhe dhugaatti guddaa galatoomi. Gaafa dooktorii ta'u namni akka suufii muratee waan dhaggeeffatu ani waan kana waan ifa ajjeessi hima si galeemi. Galatoomi. Kanaafi namoota hubannoo miidiyaa qaban hiriyoota akkasii or manaajara waan akkasii kan amma namni kenna jabaa faroo ta'e manaajara hin qabu abiyyuun qabamu. Ijoolleen biraa tiktookaroonni manaajara qabdi bara tiktookarri bututtuun namni dhibbi takka laalu ijoolleen habashaa manaajara qabdi bara. Dhugaadha. Kenna rabbi moofii abdateetuma kokoma deema sigalee nama biraa akka suufa itti uwwisu kashin uffata akkaataa itti waan haasa'u aayidiyaa akka qopheessuuf nama baratee okonomsii baratee maal jedhe oduu qopheessanii fi waan qindeessanii fi mallaqatti jijjiiraa jechuun sigalee. Dhugaadha galatoomi. Amma baazii aangil inda akka nama saba ofii tokko deemu ta'u bira chaayinatti bare tokkotti waan kanallee irratti hojjettee nama tokko biyaansi yoo parsantii takka yoo mallaqallee hin barbaanne parsantii takka kenniteefi waliin wannoo jettan nama muuxannoo miidiyaa qabu bammiloonoo kanuma yaada kennachuu barbaade warroonni dandeettii garaagaraa qabdan immootu waliin wajjiin akka hojjettan asumaan dhaamsa kiyyaa waliin ka aappii Oromoo ka ilma Oromootiin hundaa'ee jechuudha. Amma mucaa tokko jira ijoollee roobee diida'aati. Black horse immoo blue horsii qabamu white horsii yaani miti. Akkas maali horsii wayii qaba waan dhugaati maali. Qaama nama jabeessu kan argine akka wannoo kan bakka qaayidaa Red Bull jettanii biyya keessaan biyya Faranjii kana jira Ingilizanyaan beeynu bilaak warree wayii qaba tama akka Red Bull kana xaasaa wayii keessatti xiqqoo isiiti asuma kuna ijoollee roobeti ji'a tokko nuun achi aanan kenna wadhollaadha saddiiqa dhalataa saddiiqati. Biyya kana dhufee gaafa eebbisiisu gaafa waan san argate waggaa 5 dura hin amanne nuhu amma googil yoo goote abbaa qabeenyaa guddaa ta'e irra waggaa 5 keessatti homa wayii rafaa rabbi isa milkeessee argate yaasuma kunoo Noorwee kana jira Awurooppaa kana keessa. Ani waan mudannoo baay'ee namoonni gaa'ee baay'ee na dubbisaniif jalqabarraa wanni gilee ati dhuftu si keessummeessuuf ምንም ለጊፍት አይደለም ሆማን ላይ ባርባዴ ምቲ ጋሩ ግዜ አን ዋስቲሙ አቹማን ሆጂ ሮች ተከነማ ዋን ከነ ኢፋጀ ተኮቲ ኦሮሞን ከዋኑ ፊብረ ዳበቱ አብዲ ቀባ
Gaafa mootu wannoon gurguramu hin bitan kan ulee takkalee taatu rakkoo qabu. Yaa yaanni naa dhufe baay'ee jira ergaati haasoftee by the way hanan sitti mee hojiirra oolchi jecha jette kana keessa ji'a 8 irraa natti himte wannan hojiirra oolche sitti hima. Akkas. Leeveliin qabu ture waliin yeroo wal arginu san ji'a 8-9 dura. Amma levelii qaba levelii tokko hanga levelii 50 qaba levelii 0 hanga levelii 50 qaba namni levelii 25 ol ta'e levelii 24 fi 25 ol ta'e oggaa wanno jala seente oggaa live nama tokko jala seentu live nama kamiyyuu jala oggaa seentu akka pop-upitti wanno irratti screenii bakka guestiin jiru kanatti mul'ata nama level 25 ol qabu gizeenni join godhu tokko gizee join godhu lammaffaa moo wanni adda godhu levelii waliini namni levelii 25 fi isaa ol qabu oggaa komantii walii barreessu komantii su fuula kee bira dhufa ol baheeton jechuudha nama kaanii caalaa akkasitillee ergaati natti himte kun yan qophaa'e guddaa galatoomin siin jedha isa lammataa wanni siin jechuu barbaadu akka amma jette kana mala ambaasaaddarinnataan ta'e mala biraatiin waliin akka gargaartan warri feemasii taatan kunin siin jedha ka qabeenya nu hundaati qabeenyi kun inni sadaffaa appii kanarratti investii hogootan sin fayyada isin warra yeroo hunda qarshii guddaa hojjettan appii kanarratti yoo investi gootan karaa biraatiin gabayaa addunyaatti teknoolojii addunyaatti wal maktan teknoolojii addunyaatti makamtan calistee qarshii Itoophiyaatti jijjiirtee yoo lafa takka yookiin mana tokko Itoophiyaadha hoo bitteerra kanarra bu'aa qaba warra teknoolojiititu yeroo ammaa han akka Mark Zuckerberg han akka Elon Musk kan fakkaatan teknoolojiidhaan abbootii qabeenya addunyaa ta'anii addunyaan kontrool godhaa jiran yeroo ammaa kanaafuu isinis haala kanaan qabeenyatti eenyu teknoolojii addunyaa kanatti makamaa appii waliini akkuma kana dura argitan akkuma beektan TikTokii fa Facebookii fa kan caaluudha appiin kun baay'ee guddaadha teknoolojii guddaadha kanatti illee makamaa gaafa Juunii 29 qabeetoon sheerii gurguruu ni jalqabnaa sheeriin takkittiin gatiin ishii $100 sheeriin takkittiin $100 namni tokko sheerii takkarraa qabee amma barbaade bitachuu ni danda'a sheeriin takka $100 waliin irratti jechuudha sheerii 20 qofatu gabayaadhaaf bahe gurguramuudhaaf sheerii 20 qofatu gabayaatti gadhiifame gurguramuudhaaf kanaafuu sheerii bitachuu irratti illee hirmaadha ummanni waliin hin beekne waliinidhaan wal bara guddaa galatoomi asli yeroo biraatis akkasumatti dhufeeton amma ta'e hin mari'annaa guddaa na galatoo hay galatoon ulfaat eshi nagaan tura galatooma hundi keessanuu eshi family sheerii sana amma abbaa sheerii kurnan tokko yoo naa kenne amma fakkee namani achirra hojjedha damooza miti tare ati jira oromoo hiriira baa sheerii kurannaa kennu akkasitti irra hojjedha hundee waan akkasii malee maan wana birriin xafiin